dhiiga hoodichaatiin afurri qarcabbuu, afurri bofa ilmaan waaqayyoo irratti in ejjetu. Ijoo mana kanatti bara koronaa suuraa bofaa bitanii niitittiin suuraa bofaa bitteen natti darbatte. Maqaa Yesuusiin fayyaa natti fakkaateetu na sodaachisaa jira jechuudha. Begeetaa Yesuus Kiristoosin kana natti darbatte. Bara sana natti hin darbatiin je'een naan lole jechuu Yesuusin waanuma fayyaa kana natti fakkaateen sodaadha jechuudha. Maqaa Yesuus Kiristoosin nutu aaboo hojii seexanaa irratti qaba malee seexanni nurratti aaboo hin qabu. Begeetaa Yesuus Kiristoos sim maqaa humna dhiiga hoolichaatiin as ilaala Yesuus Kiristoosin dhagni kiyya na hollataa jira. No qarcabbuu moomaa inni kun ijooti kun suuraa qarcabbuu waan qarcabbuu jedhama. Arabaffaatiin maal jedhama waan ta'e jedhama. Kana yoo nama hidde kun jedhani fayyaansa hin du'a namni. Maqaa gooftaa Yesuusin kaleessa tonkutaa qulqulleessu duulaaba isaanii jalaan arge jechuudha. Duulaaba jalaa argeen dhugaa waaqaati. Nangata wanti ufe haa dhufu je'eeni fidee asitti suuraa kaase. Maqaa Yesuus Kiristoosin nurratti ejjetu yeroo bofa kana argu jechuudha. Waggaa 2 ol kuni waggaa 2 ol duulaaba keessa taa'ee maqaa Yesuus Kiristoosin zibbaalaattan gata. Har'uman gata. Akkuma amma sagalee kana sinii waraabe viidiyoo kana sinii waraabeen jechuudha. Dhugaa dubbachuuf obboleetti yookiin immoo hiriyaa biyya kana keessaa qabutti suuraa kana erge viidiyoo kana jechuudha. Viidiyoo kana gaafan ergu ati waan kana fuutee gatte jennaan lubbuun keetillee biyya kana keessaa nagaa waaqayyo siniif haa baay'atu. Hordoftootaa fi jaallatamtoota kabajamtoota maamiloota kiyyaa yeroo baay'ee jechuudha. Zimmi je'eetiin waan kana ilaalaa ture. Viidiyoo kana kanan kaasee tureera jechuudha. Yeroo wanti kun kan inni bitamee dhufe suura bofaa fi qarcabbuu jedhama. Wanti kuni qarcabbuu biyya keenya naannaa gammoojjiitti qarcabbuudha. Yoo waan nama nyaate summii qaba jechuudha. Qarcabbuun suni waan nama yoo nama nyaate nama ajjeesa jechuudha. Keessumaa biyya Saawudii keessa baay'ee jira namoonni bar isa jedhan yaani bakkee iddoo gaalaa iddoo re'oota argitanii beektu yoo ta'e nan arga jechuudha. Amma gizee gannaa jechuudha. Ganna jedhama biyya kanatti yeroo qorra sanaa iddoo gaalaa aangne jechuudha. Iddoo gaalaa gaafa aangnu dunkaana sadiitu jira jechuudha. Dunkaana sadiitu jira. Dunkaanni tokko kan kaddaamonni keessa taa'aniidha. Dunkaanni lama immoo kanuma dubartoota baay'atanii achitti buna shayii danfisanii achitti dhugu jechuudha. Amma akka tasaa guyyaa sana kaddaaman tokko hin dhufne ana malee jechuudha. Qobaa kooti iddoo sanatti shayiin haliib karakii waan adda addaa hin danfa. Kanaan dura viidiyoo jedheen ture argitanii yoo ta'e qobaa kun achi keessa taa'a jechuudha. Halkanaa'eera dukkanaa'ee jira. Kos gu'a wanti na suuraan akka wayii kos keessa kiyyanna sodaata. Ani immoo dhugaa waaqa jiraata bofaa fi waan namni kana akka ajaa'ibaa kana sodaadha. Keessi kiyya hirribni nan qabu jechuudha. Inna achumaan aniin kee otoon taa'uutii waaqayyo na oolchu jechuudha. Inni qarcabbuu siniin je'e kuni isumanii sila shayii danfisaa olii jala jira jechuudha. Anumaati achi keessa bahee bakka hin galla gaafa jettu halkan keessa naannoo sa'aatii 4 hin galla yallaa qodaa keenya sassaabeettinaan qodaa sassaabuuf han bahe. Ani qodaa sassaabee anumaati ka'u isheen tokko obboleettiin namicha kanaa yeroo isheen achitti dhugaa waaqa jiraata. Iddoom ani taa'aa oole kana qabje'ee taa'a akka inni kun jechuudha. Kun yoo nama ciniine qoricha illee hin qabu jedhani nama ajjeesa jedhan. Inna waaqayyo oolchaadha garuu mana kanatti immoo viidiyoon kun ani waama takka illee natti hin fakkaanne ture beektu. Suuraan qarcabbuu kanaafiini bofa kanaa jechuudha suuraa isaati. Kuni suuraa isaati. Fiddee maarra keessi barraadaa bishaanirra keessi jechuudha. Bittee fiddee barraadaa bishaanirra keessi. Barraadaa bishaanii sanarratti yeroon argu ani barraadaa bishaan sanarraa hin dhugu abadeen otoo lubbuun keessa baa jedhanii bishaan barraadaarraa hin dhugu ani amma jechuudha nan sodaadha. Barraadaa bishaanirraa fuute achi fuuteeti immoo talaajaa keessa keessi. Talaajaa keessaa fuutee iddoo adda addaa keessi xaawulaa irra keessi. Xaawulaa iddoo nyaatan ganama qursii nyaatan jira xaawulaan gubbaa fooqirra jechuudha. Achirra keessi
achirraa itti naanna'een xaawulaa sana qulqulleessa malee harkaan hin qabu inuma ta'a ijoolleenis harkaan hin qabdu namnis harkaan hin qabu maqaa gooftaa Yesuus Kiristoosiin haa rukutamu je'een ani harkaan hin qabu na sodaa yeroo booddee bakka nan dhabe iddoonni aqe dhabe gaafa aandi jettee bittee fiddee duubaan natti darbatte jechuudha. Gaafa isheen natti darbattu dhugaa waaqa jiraata samii kanatti olan utaale'an nan sodaadha jireenyuma koo keessatti abjuu'aan illee na nyaata jechuudha. Amma yeroo rafuu abjuu'aan jechuudha bofa qabdee natti gadhiisti niitiin kun dhugaa waaqayyooti. Bofa qabdee natti gadhiisti garaa koo kana keessa cuubee ammartee asii kadii na keessaa yaasti jechuudha. Annaa na sodaadha yeroo baay'ee. Isheenin ke achumaan erga gaafa natti darbattee nan ishee arrabse begeetaa Yesuus Kiristoos sim gaafa jiru maa infaalees naan jetti beektu maa infaa jiisesis naan jetti anaan achumaan aniin ke maqaa Yesuusin hin je'anan sodaadha kuni maalumaaf bitamee dhufeen je'a amma isheenin ke achumaan bade bakka lafanni bu'ee nan dhabe amma erga yeroo bara koronaati gaa kun dhugaa waaqaati waggaa meeqachuudha waggaa 3 olii jechuudha amma achiin eeggaddaa kutaa qulqulleessinaan jette. Kutaa qulqulleessi wayyaa shitaasa jedhan yaani wayyaa qorraa hundasaa ol baasii hana ho'aa gadi buusinaan jettennaan isa buusuufan duulaaba keessa jira. Dhugaa Kiristoos yeroon harka kiyyatti ufe utaalee wayyaa waanuma fayyaa kana amma qabeena nyaatu natti fakkaate. Achumaa wayyaa wajjin marmareen fuudheen kutaa ijoollee keessa aqee viidiyoo kaase jechuudha. Viidiyoo isaa kaaseen mucaa goddanyaa koo tokkottan erge. Mucaa goddanyaa kootti ergee ani kanatu jira mana kana keessa kuni hojiinsaa maal akka ta'e hin beeku. Garuu yeroon kana argu keessi kiyyan na sodaata nan gata dhugaa waaqayyo nan gata jennaani gadi baasee achi ijoollee viidiyoo kaasee ka'ee gadi baasee iddoo gassaalaa uffata miican kaahee achirraan fuudhee nan gataan jedhe galgala. Gatuuf qajeele gaafan jedhu akkas jettee gatte jennaan lubbuu kee dhabdaanaan jette maali'aa kuni itti gabbarama kuni koo itti gabbarama fayyaa warri fayyaa manaa qaban manaa qabu warri fayyaa hin qabne immoo kunu akka kanatti suuratti itti fayyadamu akkas jettee gatteennan gaafa wanti kun hojjechuu dide akkasuma immoo gaafa duulaaba sana keessaa dhabde niitiin kun lubbuu kee baaftii amma iddoo isaatti deebisiinaan jette akkam abbaa koo godheen iddootti deebisa. Niitittiin kutaa keessaan baatu achuma teessi karaa geessitti deebisu wallaalee jechuudha. Amma wayyaa isa miicamu keessa dhokseera jechuudha. Wayyaa ishee miicee ka'een achumaa yeroo wayyaa ishee rattabu keessa kaa'uufidha. Maali yoon gateen agarre yoon je'e hammana kanaa han qulqulleessu sumadha. Akkasumas immoo nama gatee hin wallaalan isaanii kanaan dura naannoo jiddaatti argitee ta'e Saudi Arabiyaa keessatti mucaa tokko shiggaatti ol galanii gaafa shiggaa mana cufamee taa'u keessatti bofachi keessa kaahanii mana cufanii kaahaniiru jechuudha. Mana cufanii ka'anii mana qulqulleesse jedhanii mana bananii fi ofii isaanii deeman. Achumaan ishee yeroo mana qulqulleessitu bofa du'aa argite jechuudha. Bofti sun ofumaa du'eera jechuudha. Isa isaan mana keessa kaawwatan. Isheen maaliif ajjeeste eessa geessite jechuudhaan mucayyoo sana lubbuu ishee baasan jechuudha. Akka waan ofii ishee ajjeeste. Isheen immoo du'aan arge malee ani ofii koon ajjeesne jettee zibbaalaatti gatte. Achumaan biirootti ishee deebisanii biiroon immoo reebee manichuma sanatti ishee deebisanii lubbuu ishee ba'e jechuudha. Kanaafuu akkas jettee bofa kana akkan ajjeesne yoo ajjeeste rakkoo guddaa sirra geessisuu danda'a lubbuu keerrayyuu waa gochuu danda'u maaliif itti gabbarataa jiru itti baasanii jiru isaaniif immoo galiin galaa jira waan ta'eef maaliif gattaa ofii kee lubbuu ammaatii keetti galuun barbaaddu naan jette jechuudha na sodaachiste dhugaa waaqayyooti. Ani waan kanallee yaaddanne wanti narratti ta'as hin jenne mee maal jettu mee komentii jalatti dhugaa nan sodaadhe ni Kiristoosi.